Aliyaa Sheenaa ani isiniifin barreessaa Aliyaa Sheenaatana akka irraa barattaniif anaaf abbaan mana kiyyaa amata jahaaf eega holqaa dhimannee booda hanga inni barnoota kolleejjii isaa fixee dalagaa argatutti eege. San booda faamilii kiyyaa fi faamiliin isaa wal qunnamanii bultii ijaarranne. Akkasumas ilmoota akkas wajji arganne. Anaaf abbaan mana kiyyaa hedduu wal jaalanna. Jiruu gammachuu hedduu wajji dabarsine. Abbaan mana kiyyaa aara gabaabaa qaba. Jechuun dafee aara. Rakkoon nu jettutti kan eegalamte yeroo ani fi naani akka inni na to'achuu na qoxaaxaruu hin dandeenye bakka isa dhagahamu godhuu barbaaderraa. Waggaa xiqqoo walitti aarre hunda boorsaa kiyya fudhadheetiin karaa warra keenyaa deemee rakkoo teenya hunda warra keenyaaf himuu ture. Waggaa kana obboleettiin tiyyatti dawwaltee itti iyyuu turte. Ati obboleettii tiyya akkam godhuu feetaa? Hiraarni si dachi galchuu feetaa? Dhumte miciyyoon badee harkeetiini arra boruun je'in arruma hiikeeni. Jecha kanaa fi kana fakkaatu hedduu jechuun turte. Ani hoggaanni na to'achuu barbaade hunda na hiikee feeti jeetiin itti iyyuu ture. Dhugaa dubbachuudhaaf hiikamuu san kan hin barbaadun turre. Garuu ija isaa keessatti dhalaalaaftuu tahee mul'achuu hin barbaanne. Saniif hin na hiikee. Guyyaa tokko akka malee itti lallabeetiin karaan taanee sadiif. Innis yeroo duraatiif guyyaa san nadhee hulaan itti cufe. Akkuma yeroo kaanittiin warra keenya dhaqe. Warri keenyaas poolisaan isa hiisisan. Hogguu waan warra keenya dhaqee haasa'uuf warra keenyaas akka malee na miidhu jiru sahan. Garuu dhugaa dubbachuuf anaatu miraan isa miidha ture. Warri isaa akkan hidhaarraa isa hiisisu na gaafatan. Anis wanneen hin godhe kun akka sirriin taane waan hin dhagahameef waan isaan naan ja'an godhee walitti araaramne. Abbaan mana kiyyaa hoggana aarsallee nama dhiifama na gaafatu ture. Baatii 3 eega teenye booda waa xiqqaa takkarra walitti aarre. Boorsaa kiyya fudhadheetiin ammas kophaa isaa dhiisee biraa kute. Guyyaa 2 booda narra bilbilame. Akka isa dhukkubu natti himame. Maatiin kiyyaa immoo waan isa kadhachuu jirtu fakkaata. Akka hin deemne naan ja'an. Obboleettiin tiyyaas hin dhukkubu beekaaf akka isa dhukkubu bakka isaa itti amanti. Erga torbaan takka mana keessa dhukkubsatee ciisee booda waamichi walii hoo natti dhufe. Hiikaa kanaaf lakki jechuu barbaade garuu of tuulummaan waan natti dhagahameef yaada isaa jijjiiree akka na kadhatuun barbaade. Garuu naaf hin milkooyne mana murtii waliin deemne. Akka na akkaffalu waan hin barbaadeef qabeenya isaa qooddachuun akka na barbaachisu mana murtiittiin hime. Waan na ajaa'ibirraa innis waan isiin barbaaddu hundi haa kennamuuf. Wanni inni barbaadu hiikaa qofa akka ta'e mana murtiitti hime. Akkasitti na hiike. Abbaan manaa kiyyaa amma bultii biraa ijaarratee gammachuun jiraachuu jira. Ani ammoo qisaasamee kophaa xiyyaafeetiin jira. Maatiin kiyyaa waa'ee kiyyaa odeessu jiran. Waan inni jiruu tiyyatti jiraadhuhu waan abbaan manaa kiyyaa kaduraanii ilma kiyyaaf kan nurraa nin beeka bultii tiyyaa akkanaan ummaan qisaase. Ani haadha manaa hundaaf wanni nin dhaamu waa'ee bultii keessanii gorsa inni irraa akka fudhachuu qabdan adda baafadhaa. Yaa warra seenaa tiyya tana dhageessan hundi maatii teessanis bultii teessan keessan galchinaa. Maatii teenya keessatti amma anarra obboleettii tiyya tanarra xiqqootu kabajaa qaba. Warroottan gaafa sana kan bultii tiyya dhiiban hundi amma waa'ee kiyyaa hammeenyaa haasawaa eegalanii jiru. Bultii teessan baraaruufiin har'aanis seenaa tiyya tana isiniif qoode. Of tuulummaan faayidaa takka hin qabdu. Yeroo tokko badiin hundi dhiiraa qofaa miti. Boona keetii fi nama ati gorsarraa fudhatturraa. Saniifuu bultii teessan keessatti waan kanarraa of eegaa. Warra bultii namaatti gammachuun qabne irraa Rabbii sinaa eegu. Ija hamtuurraa Rabbii sinaa tiisu. Seenaa tiyya tanaas sheer godhaa. Namootan seenarraa sheenootan qabdan hundi karaa keessaatiin nuqunnamaa seenaa teessan karaa sagantaa xalayaa sheenaatiin isiniif dhiheessina. Galatoomaa.